Ayyee nagaa waltanii asitti argamuu guddoon gammadaa warri walgeetii tana qopheessitan dura hedduu galatoomaa isin jechuu barbaada. Hojii gaarii jalqabdanii itti fufaa isinitti haa baruu isinirraas warri biraatis baree haa hubachiisuun jira. Waan inni dubbadhu amma natti himame asitti natti himame waan waan fi barbaadee dubbadha malee kan isaanii jalan deeman see'u kan duraa qabsooni gaafa jalqabdu akkamitti jalqabdee gabaabsee waan tokko jedha. Adda bilisummaa Oromoo ijaarame san duraan jalqabe Maccaa fi Tuulamaa ta'u namoonni garii warri isa keessa ture as jiranii akka obbo Hangaa'u gaafaan barachuu yuunivarsiitii dhufeen Maccaa fi Tuulamaa seenee gaafa sirraayin keessa jira. Gaafa jalqabnu adda bilisummaa Oromoo gaafa ijaaramu gabaabsuuf san waan isa dura dabre saniitu haala tolcheef jechuudha. Warra san keessa ture faadha. Warra karaa hidhannoonis bakka falmaa tureetu adda bilisummaa Oromoo tolche. Adda bilisummaa waggaa jennu jaarma kophaati. Nama hundaa keessa jiru. Namoota maarkistoota jira akka yeroo saniitti. Warra amantii jabeessu jira. Warra gadaani state religion faadha hundaa keessa jira. Kan hunda waliin qabate jechuudha. Karaa kaayyootiis kan bilisummaatti amanuu fi sadarkaa adda addaatti yoo mirgi keenya tikfame mootummaa keessa hojjennee fakkeenyaaf dargii keessa hojjenneeti waan nuu kennan fudhanna kan jirus jira. Parsantii meeqaa mirga Oromootiif falma jettee waan jechuun dandeessu 50, 20, 100 kan ta'u jira jechuudha. Wal keessaa jechuumaafi. Haalli sun ammoo humna Oromooti hedduu faffacaasee gaafa adda bilisummaa Oromoo tolfamu akka bakka 5-6 illiitiin akkuma agarru kun bakka 5 qoodameeti. San keessaa arga xiqqaa tokko walitti cichee lakki mirguma bilisummaa Oromootiif mirga Oromootiif falmina seenaa dabalte san bakkaan geenye jechuuf. Seenaa bareedduu san bakka deebifna jechuuf itti cichanii warri san qabate jira. Hamma dandeenyu kunoo isaan moofaa wajjin jalqabame warri jiru amma oonar gootanii kan silaa oonar ta'u warra nu biraa kufe warra lubbuu isaanii kenne warra qaamni hir'ate maqaa isaaniitiin galatoomaa isiniin jenna. Kan jiru hanga jiru itti fufaa yeroo jalqabaa tanuma. Kan itti aanu wanni mudanne humna namaatu nuti xiqqaa waan tureef haala adda keessa dabarre amma waan irraa baruutu jira jechuufi isin amma jaarmoota hedduutu waliin dhufee sirna kana tolche mari'attanii wal falmitaniiti. Bifuma tanaan hojjechuuf kaane garuu gaafa keenya humni namaa ka dandeettiis qabu ka murannoos qabu sadarkaa olaanootti xiqqaa waan tureef walii obsuuf ture. Heera tolchineeti dambii tolchinee hunda hojiirra oolchuu hin dandeenye. Walii dhiisuu waliirra dabru inkluuziif taane bakka hundaa qabaachuu qabna fa'aa jenneeti wal qusanna jechuudha. Isiin xiqqoo waan tolchite ni qabdi. Waliin jiraachuu waliin deemuuf namuu dandeettii isaa gumaachuuf gargaarte akka kaan garuu nu miite internal democracy gajjabeessu seera hojiirra oolchuu fa'aa akka if qusannu nu goote jechuudha. Kisaaraan sanirraa argamti jirti bu'aas qaba. Kana booda yoo jaarmaa ijaartan waan irraa bartan heera hojiirra oolchuu fa'aa waan irra walii galtan dhaloonnitti aanu waan irra walii gale seera dambii tolchisan hojiirra oolchuu baruutu irra jira. Tateenyaa dabarte as geenye akkaan jedhee waan nu miites waan balleessitees qabdi. Ta biraa isinii kaasu waan keessatti barre keessa
conflict resolution namni waa hojjetu keessattuu qabsoo uummata bal'aa kanaa rakkoon isa geessi. Yaada adda addaa qaba namni akkumaan jee ideoloojiinis maaliinis garaagarummaa jira as individuals wal falmuun maalii jira miti. Uummata cunqursaa irra turte kana akkatti konfliktii furatu exportoota as keessa jira conflict resolution warri beeku nuti garuu hojjechaa dogoggoraa kan keessa dabarre dhibdee nurra geesse. Miira cunqurfamaa kanaatu jira namni hoggaa wal dhabe obsee mari'achuu ammas mari'achuu haa bultu akka aadaa teenyaa ta durii itti deemnee mari'achuu mannaa karaa ija deemuu dide namni ji'achi utaalee waan biraa faa tolchuu obsa walii dhabuu gaafa wal mormutti ka'e diina irraanfachuu hanga gahutti passionately wal dura dhaabbachuu fi wal xureessutti yeroo dabarsa. Kuni keenya qofaa miti. Cunqurfamaan hedduun kana keessa dabra waan frustrate namni godhuu miti. Kana bayyananeeti keessa deemaa turre. Walumaa walitti falmuu fi wal xureessuun sunis jirtu gargar hin cinne kun deemaa dhufnee as geenye. So wanni barbaachisu passionately wal dura dhaabbachuu sanii miti. Diinas yaadachuu. Waa waliin nufii turtuu irra guddaadha. Diinaa wani naasofsiifna miti warra mirga Oromoon fudhanne hunduma wajji hojjechaa waan turre wal dura dhaabbachuu san sirnatti godhu mariidhaan deebisanii mari'achuudhaan isaanii irra aanuu qabnaa ka dabre irraa sanfaadha wanni baruu qabnu. Kabiraa wanni itti dabaluu jiraate waan ammaatis namni dhaga'uu barbaadata gaafa 1991 wallee qabsoon uummata Oromoo galma tokko geessee jijjiiramni silaa barbaadnu karaa qabachuu mala jechuun mootummaa Itoophiyaati wajji mootummaa Itoophiyaa badii Oromoo irratti Itoophiyaa jiraachisuu barbaaddu wajji walii galanii sochoon hin danda'ama jechuuf walitti dhihaannee mariin godhamte. Yeroo lachuu akka beektanitti nu galan jechuudha gabaabatti. Jecha jabaadha inumaa xiqqeesseetiin jedhe. Bara 1991 warri sanuu mootummaa durdura waliin dhaabbachaa turre walii kakanneetu nu gale. Deebi'anii uummata keenya irratti jaarmaa biraa tolchanii irratti bobba'anii lola deebii mudan kisaara baay'ee nurra gahe. Garuu qabsaan abdoon kutatu deebinee 2018 san dura waan ka'ini beektanii qabsoon lafa jala deemaa turte qeerroo kaafti. Dhagaachaa fi karaa nagaatiin qabsoon suni bakka keessa jechuudha. Ammas nama keenya keessa jira jechuun meebii sabboontonnis keessa jiraachuu mala jechuun jaarmaa alagaan tolchi Oromoon balleessuuf qabsaawotaan balleessuuf amannee gariin keenya mee haa jibbaannu jechuun waliin hojjechuu jalqabame waraanni nu akka qawwee lafa kaa'u ta'e harkichaa san keessa warra hanga tokkootu ambana waan dabree yaadan warra Oromoo diiguu balleessuu irratti hundeeffame kana wajjin waltaanee jiranna jennee amannuu nuti hin galluu jedhanii warra alatti hafeetu harki xiqqaan seenaa addaa hojjete. Waan haa'imanii jira namni tokko ka dur bara jaarraa 13 keessa jiraatan fakkaata Ibn Khaldun jedhaniini abbaa soosiyolojii abbaa political science jedhanii kan himan keessaa tokko isa wanna jedha uummanni tokko hooggansi keessaa ba'u asabiyyaa jedhanii warra kaayyoo sanitti amani kaayyoo uummata isaanii mirga uummata isaaniitti amani ka waliis amani ka waliin du'u ka waliifis du'u warra akkasiitu nu haala yoome
santutu le gaafa maccaaritu namatis gaafa addi bilisummaa Oromoo jedhamu santuraas isa kanaatu haarame seenaa haaromsanii har'a seenaa ajaa'ibaa tolchanii mootummaan Itoophiyaa ta'a Oromoo balleessuu irratti eenyummaa isaa identitii isaa maqaa isaa irraa qabdee mirga isaa guutuu irra jetanii balleessuu irratti hundoofte humna haaraa tanaa wajji bakka qaamni sadaffaa jirutti haasawuu irra geessee jechuudha. Kuni seera piroofaayilii Oromoo ka qabsaa'ota Oromoo ka dhiigaa wareegamtoota keenyas itichan gabaabatti yoon jee dhugaadha. Seenaa haaraa tolchanii har'a gaawwanni godhuu qabnu humna tana akka bakka isin geessurraa fuulduratti deemu akka qabsoo galmaan geessu gochuun nurra jira. Dibdee qabaachuu malla. Miila cunqurfamaa kan hin reefu isin jee miilli cunqurfamaa tokko karaa kiyya malee hin ta'uudha ta'a irratti wal rakkisaa turre ni beeytan keessattuu 1991 fi hanga dhiyootti karaa kiyya malee hin ta'uudha miti karaa keenya ka barbaannu karra walii galee wal gorsu bakki keenya immoo sadarkaa wal'aantu waan guddoon ni eeggata gaafatama guddaatu as deema ka 91 fi sagaltamii tokkootii fi ka sagaltamii tokkootii fi ka 2018 ka caaluun nu eeggata. Mootummaa Oromiyaallee ka jabeessuuf gaafatama guddaa qaba qabsaa'onni Oromoo naannoo keenyatti Itoophiyaa keessa qofatti Oromiyaa qofaa miti gaafatama san beeknee if qopheessuudha waan guddoon nu eeggata. Uummanni keenya immoo existential threat jedhan san keessa jira amma. Gaagama guddaatu as deema. Humnaanis bakka gaarii keenya jenna. Kana lachuu gaagama san dura dhaabbannee humna teenya jabeeffannee qabsootti aantuuf gaafatama guddaa as deemu chaalenjii gurguddaa as deemuuf qopheessuu qabna. Karaa gaarii irra jirtanii amma waan gammachiise keessa hawaasa keessaa jaarmoonni garaagaraa waliin dhufanii sirna akkanaa waliin qopheessuun isinuu barnoota guddaa hawaasni keenya akka argate ragaa baatanii garaagarummaa xixiqqoo hawaasa keenya keessa jirtu qabsaa'ota keessas hawaasa keessas jirtu mariidhaan deebinee mari'achuudhaan irra aannee akkuma keessa kanatti karaa fuulduraatti deemu gaafatama guddaas deemuuf gaagama keessa jirru dandamachiisu uummata keenya. Responsibility qabsaa'ota Oromoo eeggatutatti aantuuf qopheessuuf isinuu karaarra jirtanii kanarratti haa jajjabeessinu humna jirtu waan jabeessu irratti haa focus goonu rakkoo qabnu mariidhaan deebifnee mari'achuudhaan akka irra aannu isan gajjabeessuu barbaada. Jireenya keenya guutuu kan walaaquma qabaannu wal falmu walitti aaru walitti belbaluu tana dhiifne diina uummata keenya balleessuuf saganteeffatirratti focus haa goonu haa mari'annu ammaas deebine haa walaataanu hin jaa jiraadha.